ani khaniin dhaga'e mangistii waa baru jaalataa jechuudha khaniin tolcheef ammoo akka dafee waa baratu jechuudha mangistiin akkana hinji'u jeen akkana hinji'u jeen mangistiin maaliif jeen biyya teenya tan amma ingilizanyaa jira jeen faransaawii illee ni jira jeen arabanyaa jira jeen amaaranyaan jira jeen oromoonis nama jeetiin baaseef jeen hawwisoo ergaan adal'eete dhaamsin gallee amma nam sadii isaanii sadeenuma kana keessaa tokko gobaznoo jeen falmee gurbeen sitti falme biyyoo sitti falme jeeni miti akkasitti dhiite hir jeen wan jenneeni adal rasaasa xamadee baasan jirreen na qabate jibbiroorro jedhan waan je'eef gaa isaa beeka amma khassadee isaati itti dabrimma amma gaa eegaa Itoophiyaadhaaf gartee goddaatiin barnoota dhufte jechuu hassaabii gootee baafte asii deemtee qubeen tun Maqdashoo dhaquu maaliif itti dhiiftaa je'een sawwaaniin isin gaafadhu na gaafattanii jeen anaatu isin gaafataa jeen san ani takkaa Soomaalii sanis hin dhayne Jabuutillee hin dhayne Itoophiyaa kaniin baaseef barsiise kanarra bareechi deemu an wardiyyaa karaa saniitii waan gadhiiftaniif isiniif beeka jeen akkasi walit dhufee miti walit seenan kudhaa boo'ii qabaare takkitti qabu haala wajji kiraafeera yeeshu itti godheeni miti amma kuni inni dalagatu dalagaan godhate hagaadee dhuftee hafi diganiiti du'aayii godhan akkasirra. Qaat godhe karaa kanaanis